Sadarkaa pirezidantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu ji'oottan jahan darbanitti hudhaaleen garaagaraa mudatanis sektoroota kilaastericha jala jiraniin hojiin fooyyee qabu hojjetamuu ibsaniiru. Hojii gama sektara fayyaatiin baatii jahan darban keessaa akka Oromiyaatti piroojektonni buleeyyii fi haaraan 469 xumuramuun tajaajila kennaa jiru jedhan. Piroojeektiiwwan adda addaa fayyaa wajjin wal qabatanii jiran keessaayyuu dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fi qulqullina tajaajila fayyaa kan keenya fooyyessuudhaaf piroojeektiiwwan fayyaa baay'ee murteessoo ta'an akka naannoo keenyaatti piroojeektii 469 ta'an kan bulan dabalatee haaraa baatiiwwan jahan kana keessatti xumuruu kan nurra ture parsantaa 100 xumuruun danda'ameeti kan jiru jecha. Hojii milkaa'ina baatiiwwan jahan darbe keessatti raawwanne tokko kana kun piroojeektoota adda addaa kan of keessaa qabu hanga bishaan dhaabbilee fayyaa keessatti galchuu wajjin hamma wal qabatutti jechuudha. Kanarraa ka'ee dhaabbileen fayyaa kan keenya dhaqqabummaa isaanii baay'eetti dabaluudhaan raawwii keenya bara darbee wajjin wal bira qabnee yommuu ilaallu uummanni miliyoona 21 ta'u dhaabbilee fayyaatti baatiiwwan jahan kana keessatti dhufee tajaajila argachuu danda'eeti kan jiru jechaadha. Gama inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuutiinis ji'oottan lameen darbanitti hojii duulaan hojjetameen miseensota miliyoona 3.1 horachuun akka danda'ame ibsaniiru. Ittisaa dhibee COVID-19 irratti hojii xiyyeeffannaa kennuun hojjetameen namoota miliyoona 4.7 talaallii kennuuf karoorfame keessaa namoonni miliyoona 3.7 talaalamaniiru jedhan. Dagannaan naannoo kanarra jiruu fi ammallee nuffiin gamaaf gamanaan ka'u miidhaan karaa kanaan uummata keenya irratti qaqqabu akka hanqachaa deemuudhaaf yaaliin guddaan godhameeti kan jiru. Haa ta'u garuu ammas qaawwii adda addaa kan jiru ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama jechaadha. Kanarra darbee talaalliin COVID-19 kennine wajjin wal qabatee uummata miliyoona 4.7 kennuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti keessattuu baatii jahan kana keessatti uummata miliyoona 3.7 raawwannee. Du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuuf hojii hojjetameenis haadholiin 400 ol dhaabbilee fayyaatti dahuu isaaniis kan isaan kaasanii. Daa'immaniif haadholii hambisuudhaaf yaalii godhamaa ture. Dubartoonni ulfaa naannoo keenya keessatti naannoo 485 ol ta'an dhaabbilee fayyaatti dhufanii akka dahan gochuun danda'amee jira. Kun karoora keenya irraa yommuu ilaallu parsantaa 78 fooyya'insa yoo agarsiises lakkoofsi isaa hammas itoo dhaabbilee fayyaa keessatti hin dhufin haadholiin dahan akka jiran kan agarsiisu waan ta'eedhaaf. Gama barnootaatiinis piroojeektii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu 100 keessaa 93 mana barumsaa bultii addaa 7 fi manneen barnoota bu'uura boruu 2613 ta'an hirmaannaa uummataatiin hojjetamuun tajaajila kennaa jiraachuu ibsaniiru. Mancaatii manneen barnootaa irratti humnaa shaniitiin dhaqqabeenis naannoo lixaaf kibba Oromiyaatti barattoonni 300 fi 25,000 ol barnoota adda kutuu isaanii eeraniiru. Yeroo itti aanu keessattis waliin geettii bu'uuraalee misoomaa irratti humna mootummaa qofaan waliin ga'uun waan hin dandeenyee fi hirmaannaan hawaasaa murteessaadha jedhan. Humni qabnu bajeta mootummaa qofa waan hin taanedha. Bajeta mootummaadhaan hawwii uummata keenyaa, fedhii misoomaa uummata keenyaa, eeguu hawaasa keenyaa galmaan ga'uu hin dandeenye. Misooma bu'aa qabeessa ta'ee fi itti fufiinsa qabu akkasumas uummanni kan keessatti abboome fiduudhaaf hirmaannaan uummataa baay'ee barbaachisaadha. Hirmaannaa uummataa guddisuun abboomii uummataa cimsuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama miidiyaa fi koominikeeshiniitiinis hojiin jajjabeessaa hojjetamuu kan ibsan obbo Abdul Hakiim gama aadaa fi turizimii dargaggoo fi ispoortiitiinis hojiiwwan gaggaariin akka hojjetamaniis ibsaniiru.